hanga yoomitti magaalaa kee keessatti orma ta'uu dandeessaa? DMC Real Estate misooma kooriidoorii miidhagaa kan jirtu handhuura magaalaa keenya Finfinnee kan taate Labuu Mabraatii irratti saayitii keenya sadarkaa olaanaa fi diizaayinii ijaarsa gaariin ijaaramaa kan jiru kutaa ciisichaa tokko kaasee hanga kutaa ciisichaa 4 kan qabu persentii 40 waggaa 3 keessatti kan itti kaffaltaniif liqii baankii persentii 60 kan isiniif qopheessu gatii hirrina addaa hanga persentii 30 kan qabu ijaaraa jira. Maal eegaa jirtu? Magaalaa Finfinnee keessatti abbaa manaa ta'uuf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kanaan nuuf bilbilaa. DMC Real Estate gammachuun keessan asitti eegala. Ani kana amanuu hin dandeenye. Gammee maaliif amma kana hundana sobe? Kanaaf situ na sobeen an jechaa jirtaare? Hin jenne. Garuu akkuma kanaan dura namoonni walitti nu buusuuf yaalaa turan. Amma sakoo loluuf dubbii sobaayyoo sitti man jedheeni malee. Osoo akkas ta'e natti tola ture. Anis osoo sin gidduu galuu baay'ee hawwii koo ture. Garuu musa kanammoo akkam godhu. Maali? Sagalee gammeetii dhaggeeffadhu. Ani hiree jaalladhe malee barnoota irratti abdii godhadhee miti. Barnootas immoo kanan baradhu maatii koo gammachiisuudhaaf. Isheetti dhiyaachuun koo immoo wanta jirra wajjin mari'annee goonedha. Qabeenyi maatii kootu jiru qabxii olaanaa fidee yuunivarsiitii galee maal inni waan hin taanedha hin yaadamu. Ammaaf qofaatti ishee argachaa jira. Kan itti aanu immoo kanuma waliin agarra. Meetis na gargaariiti oolmaa kee immoo ani nan kaffala. ዋና አጀጅን በሳዩ ሲፍራ ወዴ ኤግዛም ያዳነው ጅቺስ ተምቲ አከትራ ወተ ከምተን ቤኩ ደንዳ ማሊዳ ዋና ሰጀጀ ሆጅቹ ከምተን ቤኩ ደንዳ አረጋገለ ነጋነን ቡቺ እንደሳዩ ራወዴ ደናም أمونا أمانتي إيه كان في نوجد جستك أنا ما وداكو كبجد قالتهم قارو قرمات بود وانتو كوجود أفيال تتانا لكي أنا وانتو كيونغول دمي الأفري ولي ترارسو الأفيال تتانا أكا أنا فانا وداك نراوتي إسالماني ولي تبوس اتميتن هريو ماكي سنگر كركوت كان موكا قولو بيكت كوني جتي تأينو برتف أكاسيفول تول أما ديميتن غمي ججبيسان ما تتيروني أنا بدي غمي مرتاتي Hireen qofaa ishee mana kana keessa jiraachuun yakka irraa adda miti. Namaan wal baree isheetti fiduura nama baruu dhiisuu koonaaf fayya.
hiriyaa kee ishee jalqabaa wajjin mudannoo akkamiitu ture? Egaa na amanuu jalqabdee natti himuun dhiiftu jedheen. Jechuun koo baruu barbaadeen. Hiree mucaalaa jedha. Yeroo jettu. Hiriyaan koo jalqabaa meetii jedhamti. Otoo ana wajjin waliin bariin dura hiriyaa kan biraa kan gurraacha lammii Ameerikaa ta'e qabdu turte. Isaa wajjin maal tokko ta'e hin beeku. Waan isheen hin beekneen akka tasaa gargar ba'a. Gatee deeme. Sana gidduutti anaaf isheen wal barre. Hiriyaan haadhaaf abbaa malee guddisee haadha taatee fi jaalala nama inaafsisuun jireenya eegalle. Waaqaa gadi dhufeef lafaa ol ba'eensaa toon beekamin deebi'ee dhufe. Maaltu? Hiriyaan isheen lammii Ameerikaa sun. Tole isa booddeewu. Maal akka dhageessin beeku garuu waan barbaade iyyuu yoo teessoo bara. Namoonni gidduu keenyatti garaagarummaa uumuu barbaadan jiru. Ati immoo isaaniif karaa banaa waan jirtu natti fakkaata. Garuu dhugaa jirutu natti himte irratti mari'annee furmaata barbaaduu dandeenya. Naama ni hiree waan ati dhageesse sobaa fi kan qindaa'edha. Egaa ani hiree jaalladhe malee barnoota irratti abdii baradhe miti. Barnootas immoo kanan baradhu maatii koo gammachiisuudhaaf. Humna waraanaa waan tureef dirqamni itti kenname akka deemee fi hariiroo naa wajjin qabdu immoo yoo dhiiste akka fuudhutti hime. Maqaa waaqaatiin kurraajiidha. Wanti nama ajaa'ibu kan isaa miti. Isheen isa dhaga'u isheeti. Maal? Itti waliif galte moo? Eeyyee. Baay'ee jaallattiin turte. Yeroo kana hiriin dhukkubsattee du'aaf jireenya gidduu galteetti. Oksijiinii jalas torban 2 geesseetti. Yaanni koo garri caalu hiree kunuunsurra waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtee yaada isaatti waliif galte. Egaa daandii ishee gudunfuudhaaf jecha gara mana yaalaa dhuftee turte. Yeroo sana akka carraa ta'e hireen ganama isaaf bartee oksijiinii jalaa baatee turte. Isheen dhuftee jennaanaanis qorichi bakkeedhaa bitamuuf qabu waan tureef qorichicha bakkeedhaa bituufiif hiree isheetti dhiisee ba'e. Egaa akka deemaa jirtuu fi hireen immoo na kunuunsuu akka qabduuf imaanaa isheetti na laatte. Tasgabbaa'ii waan darbee si gaafachuun qabuun ture dhiifama. Rakkoon qabu. Kana booda hireenis carraa tokko qofa ishee kadhatte. Obboon abbaa faadhatee na guddise. Abjuudhaa fi fedhii isaanaaf jecha dhiise. Akka inni lubbuun jiraatu yoo barbaadde amma mana kanaa boottobsi. Kana dhaga'ee jennaan lamman keenya yoo asitti duunee namni du'aa keenya awwaalu dhibama jettee akka isheen haftu goote. Waan si ajaa'ibu yeroo kana dureessan ture. Fakkaadhu miti. Waan an qabu hundumaadhaan hiree yaalchise. Isheenoo jechuun koo meetiin? Isheenis haftee hariiroon keenya yeroo dheeraaf itti fufee otoo jiru sababa tokko namas xiyyeeffannoon koo hiriirra ta'e. Kana gidduutti wal dhabdeen isaan lamman gidduutti uumame. Carraa koon irratti gubde jettiin jettee hiree ijaan argaa jibbite. Hiree ajjeesuudhaaf waan hin goone illee hin qabdu. Garuu yaaliif dadhabbii yeroo dheeraa booda dhiifte. Wanti nama dhibu maal akka ta'e beektaa? Maaltu ta'e? Rakkoon jiru furamee qubeelaa erga godhanneen booda guyyaa lammaffaa isaatti ammas deebi'ee dhufe. Oo, lammiin Ameerikaa sun immoo? Eeyyee. Maal jedhire? Fakkii isaan utuu luka qabaatee harka qabaatee mallattoon isaa sida. Nama gaarii fi qulqulluudha jetteeti malee nama gatii hin qabne jettee na yaaddeeti. Hiree. Afaan kee cufi. Abbaa sobaa. Kana booda nan beektuus hin beeku. Hiree. Lammata akkana bira hin geenye. Maqaa koos akka hin dhoofe.
Kan jalqabaa dhiifama siif godheera. Si fudheen deema jedhee kadhate. Firaan maatiidhaan hiriyaa isheen ittiin dhiyaattu hundumaadhaan kadhate. Abbootiin amantiillee tun ofiin jechuudha. Boodarra nan injifatame jettee qubeelaa ishee ofitti baaftee anas hirees dhiistee gara Ameerikaa deemte. Nama gosa meeqatu jira? Argitee jalqabumayyuu hiree miidhama koo sodaattee akka isheen haftu goote. Wanti baay'een ishee mudachuu danda'a. Kanaafiyyuu waan tokko akka isheen sobduun barbaadu. Anillee waan tokko ishee sobuun barbaadu waan ta'eef. Kan hundumaa gaafa isheen natti himtu garuu nan sodaadhe. Nan sodaadhe? Maaliif? Jechuun maal sodaatte? Akkuma ati beektu hireen mucaa qaxaleedha. Hariiroo keessa yoon galee tariitii akka kaleessaa ta'a laata jettee dhiphatti. Gama hariirootiin egeree ofii ishee irratti abdii akka isheen kutattu hin barbaadu. Bu'aa ba'iiwwan hariiroo jireenyaa hunduma isaatti mee ishee amansiiseera. Godaannisi kaleessaa deebi'ee akka na mudatu hin barbaadu. Hariiroo keessa yoon galee tariitii akka kaleessaa ta'a laata jettee dhiphatti. Gama hariirootiin egeree ishee irraa abdii kutatti laata jedheen sodaadha. Bu'aa ba'iiwwan jireenyaa hundumaa itti dubbadhee ishee amansiiseera waan ta'eef. Godaannisi koo kaleessaa akkanatti deebi'uu hin barbaadu. Ammas hariirootti deebi'ee madaan kaleessaa kun yoo na mudate hireen hariirootti maqaan si ol jedhu akka boggaastu hin barbaadu. Maaliif siif hin galuusin akkan si salphisuu barbaadde? Natti mi kan koo rakkoo hin qabu. Mana barnootaa hiriyoota kee gidduutti salphachuu yoo barbaadde anaaf hin yaaddeen. Maaloo hiree yeroo tokko qofa akka ati na dhaggeeffattuun si kadhadha. Balleessaa koof ifama si gaafachuuf maal miti. Na amansiisa otoon siin jedhe maal jettee na amansiista? Oduu funaaneen dhufee miti. Kana tafaan keetiin jetteen gurra kootiin dhagee bara. Maaloo hiree gaabbiidhaan nan ajjeesiin. Taatii sana hundumaa akkan siif ibsuuf carraa tokko naaf kenna. Ammas oduu soba akka ati natti himtuuf carraa biraa siif kennu gaabbii taati. Maaltu ta'e? Maal dhabdi? Homa? Wal falmiin keessan fagootti dhaga'ama. Isa dhageetan fiigaa dhufu. Nagaa miti moo? Kanaafuu ijoolleen mooraa keessa jiran hundumti isaanii akka dhagaan barbaadde? Hiree. Gammee obboleessi koo aduu waardiyyaan sitti waamaa. Karaa koorraa ture. Gamme jalaa godhe. Maal inni qabaa ganna gadhiisaan kun hundi? Gamme waardiyyaa sitti waamna rakkoo kan biraa keessa galta. Rakkoo sitti uumti kun. Akkati karaatti cufte nu qofatu beeka. Maal akka seen jettee waardiyyaatti immoo wanti beekamaan hin jiru. Kanaafuu jalaa godhe. Anatu waan inni godheera jedhee waardiyyaatti samata. Jalaa godhe. Hiree. Kunoo deemi. Hiree! Hiree! Eenyu waliin haasa'uun barbaadu na dhiisee obboleessa koo.
Lammaffaa akka na bira hin geenye maqaa koos akka hin dhufne naan jetti. Lammaffaa akka na bira hin geenye seenaa jettu. Lammaffaa akka maqaa kan dhufne garuu siin jechuu hin dandeessu. Sababni isaa hireen ishee qofa miti. Miira akkasii keessa sun durus natti qoosta miti. Sitti qoosuun kiyyaayyuu sitti xiqqaata. Yeroo meeqaan milkiin afuuftuu namaati jedhee sitti sin dhaga'u naan jette. Kinoo amma bu'aa isaa argatte. Gaafa akkasiin ilaalamu garuu nama akkasiin fakkaatu. Ganamaaf galgala osoo mana amantaatti deddeebi'u. Arraba isaa irra jechoonni qajeeloo akkasiitu burqanii. Akkamittiin nama akkasiitti jedhee yaaduu danda'ame? Ilaa seexan addunyaa kana loluudhaaf namoota akkasaa ijaarrateera. Namoota isa duuba hiriiraanis qopheeffateera. Nuti nama amantiiti jedhanii qajeelummaa akka meeshaa hojiitti argatti fayyadamuu eegalanii bubbulaniiru. Namni hiriyaa kooti jedhee amanii amma sagalee koo waraabee dhageessisu ta'u turmee kana godhee maal fayyadama? Nama akkamitti maaloo? Ilaa jalqaba milkii jechuun Yihudaa isa Yesuus dhungatee gurgure jechuudha. Hiriyummaa isaa gaafa ilaaltu isa dhugaa fakkaata. Hojii isaa gaafa ilaaltu garuu daabiloos hin gargar hin jiru. Dooktar Eebaluu, Piroofeesar Eebaluu jedhamee gulantaa maqaa namaaf kennamu beeksisamti. Milkiidhaaf maqaan maluu Yihudaa sanyii daabiloos kan jedhudha. Ani kan na aarse baru tooftaa inni fayyadamee natti dhiyaate. Tooftaa dhiironni biroo fayyadamanii lamee dhufee yaalanidha. Dhiirri tokko na gowwoomsee kan hin beekne akkamitti akka inni na gowwoomse. Jabaadhu hiree inni guddaan osoo kana caalaa keessan fagaatiin baruu keedha. Yoo miidhamtee yoo amma sadagattutti qofaadha. Maal anatu sadagachuuf yeroo natti fudhata akka inni na sobee kan dhageenye ani sadagadhe. Kan na aarsu gowwummaa kooti. Taawurosoonni akkas dhaabara. Dhugaa kooti. Mallattoon isaanii gaanfa sangaati. Osoo ati hin beekinsi waraanuu akka danda'an beekamaadha. Isa dhiisitii egzaamiin akkam ture? Qormaanni baay'ee ulfaata ture. Silattis namni hin qo'anne yoo kufeesse shoo jedhee fudhachuu qaba. Armee kotti waa'een seenaa biilillee akkasiif galetti miin ture. Maal siin jedhanir? Sookoon akkasii gallaaniif isheen shamarree qaxaleedha naan jette. Ati barataa cimaa ta'uuf murteessiteenaan isheen barsiistuu cimtuu ta'uun ittiin ulfaatu naan jette. Garuu harmee keetti haadha gaarii akka ta'an itti naaf himi. Inni rakkoo hin qabu. Gammeen koo umuriin isaa deemaa jira. Dafee fuudhuu qaba akka isheen siin hin jennuuti.
Mee yeroo boqonnaa kee maaliin akka dabarsitu natti? Muuziqaan dhaggeeffadha. Dhugaa muuziqaa akkam jaalladha? Muuziqaa ani jaalladhu warreen biyyaa fi sirbamanidha. Kanaaf isaan keessaa kam? Anis biyyan qabaa fi Oromiyaa tiyyasa jedhu. Namatti tola. Muuziqaa eenyu irra caalaa jaallatta? Jechuun warreen amma maqaanatti dhufte keessaa anis biyyan qabaa fi Oromiyaa tiyya kan jedhu keessaa. Kana libirraa. Maal kan jedhu? Si fayyadamu. Tola. Kottuu yaa biiftuu tiyyaa of duraan si qabaa daawwitii tiyyaa sumaan daawwaa. Muuziqaa jaallatamaa kan akkan jibbu nan godhe. Muuziqaan sagaleetu hin taane bara ergaa isaati. Garuu kanatti nan jaalladha jettee anis biyyan qabaa fi Oromiyaa tiyya kan jedhudha. Kun immoo kan jaalalaati bara. Kanas nan jaalladha. Dursii waan asitti himneef malee kanan jaalladhu keessaa isa tokkodha. Kan yaadannoo keessaa. Kan yaadannoo lakki maal isaatu namatti tola jetteeti. Maqaan isaayyuu yaadannoodha bara. Har'a jaallachuu fi amma jaallachuudha malee seenaa darbee fi wanti darbee maal sii godha. Inni hiika namoonni tokko tokko muuziqaa yaadannoof kennanidha malee muuziqaa keessatti yaadannoon mataan isaayyuu muuziqaa dhagaa. Waan hin jirre naa seemu. Ani kanan jedhu muuziqaa sila sirbite keessatti muuziqaan ergaa isaati kan jette. Anaafidha moo? Isa kamtu? Kottuu yaa biiftuu tiyya kan jedhu. Gaaffii deebisuuf ulfaatudha. Eeyyee yoon siin jedhee waan natti gaddisu natti fakkaata. Lakki yoon siin jedhee muusoo fuun ta'a. Kanaafuu maal naaf wayya? Kanaaf natti nimtu jechuudha. Egaa afaanii na beera maal gochuu dandeenya? Obboleessa koo waliin wal barsiisuuf yaadeera. Obboleessi keenya beeka miti moo? Eeyyee hiriyaa koo gaarii akka taatetti si beeka. Kanaafuu amma maal jettee nu barsiisuuf yaaddeere? Karaa waan ta'ee galleetiin. Garuu waan nu simatu sitti fakkaata? Obboleessa koo nan beeka nama barateedha. Akkamitti jaallattee naan jechuu danda'a malee maaliif jaallattee naan hin jedhu? Maaliif jaallatte yoo siin jedhee deebii akkamii deebisuufii dandeessa? Jecha warra Noorwee tokko kanan baay'ee jaalladhutu jira. Jaalallii fi qilleensi tokkodha. Dhaga'uu malee arguu hin danda'a. Qofummaan kun hin baay'anne? Balleessaa ofii malee akka nama balleessitti yaadamuun baay'ee nama dhukkubsa. Kun immoo naaf gala. Haala kam keessatti yoon si waliin hin jira. Yeroo hireen si gaddisiistu an si jajjabeessuudhaaf si waliin ta'uun naaf waan haaraa miti. Har'as immoo si waliin hin jira. Waan hundumaa hiriyaa dhiiraa ofii waliin hin mari'atani. Keessumaa immoo yeroo miira akkasii keessa jiraatan shamarran waliin mari'achuu yaada gaariidha. Yeroo namni si barbaachisu kam keessatti iyyuu waan si waliin hin jira. Ati garuu nama akkamiiti? Hiriyaa koo jedhee waan si amaneefi? Jalqabuma eenyutu si erge?
Lakki eenyuyyuu nan ergine waa'ee maaliif kaasuuf naaf hin galle. Mee ammoo mallee amani simiti taanaan eenyutu sagalee koo raabee hireedhaaf ergere. Sagalee eenyu? Giiftii ishee rirma santu si erga miti? Lakki ishee miti. Eenyu dharee? Lakki kan Waaqayyo beeku. Qaba faankee maqaa Waaqayyo sobaan hin waamin. Maqaa Waaqaa gaafa nama akka keetiin waamamu baay'ee nama dhukkuba. Ani barri namni waan nan hubanneef malee. Namni waan sin hubanneef malee. Ati garraamii nama mana gara mana amantaa deddeebi'uudha miti? Eeyyee garuu namni nan hubatu. Qaba faankee gingilchaa. Anaaf wanti naaf galuu didee hibboo natti ta'e gargar ba'uu keenyarraa maal akka ta'e argattudha. Ani waa'ee maalii akka haasoftan tasumaa naaf galuu hin dandeenye. Maaliif ifa gootanii natti himtan? Tura tireenii jaallattamoo? Maal? Ani moo? Eenyuun? Maaloo daraa Waaqaa. Gurbattiin ana. Maqaa Waaqaan dha'in. Tole gaaffii tokko si gaafadha. Tole waan hin beeku deebisuudhaaf of duuba akkan hin deebine hundumtuu beeka. Isa dhiisi. Fafa keessa kee dhiisi. Meeqa siif kaffalte? Maal? Dhageessita meeqa siif kaffalte? Eenyuyyuu naaf hin kaffalle. Dhugaa Waaqayyoo. Gurbaa! Hanga yoomiitti magaalaa kee keessatti orma ta'uu dandeessaa? DMC Real Estate misooma kooriidorii miidhagaa kan jirtu handhuura magaalaa keenya Finfinnee kan taate Labuu Mabraatii irratti saayitii keenya sadarkaa olaanaa fi diizaayinii ijaarsa gaariin ijaaramaa kan jiru kutaa ciisichaa tokko kaasee hanga kutaa ciisichaa 4 kan qabu parsantii 40 waggaa 3 keessatti kan itti kaffaltaniif liqii baankii parsantii 60 kan isiniif qopheessu gatii hirrina addaa hanga parsantii 30 kan qabu ijaaraa jira. Maal eegaa jirtu? Magaalaa Finfinnee keessatti abbaa manaa ta'uuf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kanaan nuuf bilbilaa. DMC Real Estate gammachuun keessan asitti eegala. Lama ta'anii hafuurana kutaniin siin jira. Si dhageera bar. Durumayyuu faayilli suni maaliif harka keerraa ba'e? Kanis waraabsiseef yeroo mukaa'u dhaggeeffachuudhaaf miti bar. Yeroo na barbaachisutti itti fayyadamuudhaaf malee. Akka ati na waraabsiste baranii meeqa siif kaffalte naan jedhan. Maal jettee irree? Homaa waan hin beeku hin qabu jedheen dhiisee deeme. Gaarii goote. Kana booda garuu yoo isaan na dhiphisaniif waan an dhoksuu danda'u natti hin fakkaatu. Maal jettee? Maallaqaaf akkam bakka hin kennine beekta. Egaa waan gaariifis waan namaafis ta'u of eeguu qaba. Eeyyeen baay'een beeka. Gorsa keetiif galatoomi. Eessatti ariifatta? Garuu dhugaa keeti. Amma barnoota kee irratti xiyyeeffannoo gochuu qabda. Ani kanan jedhu ati hojii biraa hin qabdu? Gammee hamma kana ga'uunaaf kennite akkamittan hojii dhaba jetteeti. Yeroo bareedaan nuti waliin dabarsaa jirru immoo akka itti dhageesse abdiin qaba. Ani akka kee waan hafuuftuu saree kana hin qacarre akkamittan beekuu danda'a? Lammata immoo gammeen kana booda naaf homaayyuu miti. Hin yaadda'in. Kana booda odeeffannoo jiru hundumaa ani iyyuu siin hanga'a. Nan barbaachisu. Dabalata immoo akka waan guddaaf jetteetti sitti nagaamin. Kan hangatee kaastee waan ta'eef. Kanaafuu maaltu si aarsare? Otuun sitti hin himin. Amma gara qarqara hidhii isaatti dhiyaadheera. Nan dhageessu waa'ee kanaa dhaga'uun barbaaduun siin jedhe bara. Saree qabannee suur sagalee waraabeensiif erga siin jedhe sanas immoo hin daganne. Siif hin galu nan galchuun siin jedhe. Hiree koo ni jaallattaani bara.
Amani ni jaallattaani. Garuu immoo homaa gochuu hin dandeessu. Sirraa fudhadheera. Isheen kun dhugaa dhooftuudha. Ciniinnadhuutii liqimsi. Lamaan keessan boolla lixa. Jabaadhu gameeko. Wanti hundumtuyyuu ni darba. Abdiin qaba. Hamilee godhadhu. Egaa maatiin keenya yeroo mammaaka wanti hundumtu sababaa fi jedhu. Warri adiin immoo yeroo dubbatan everything is happen for a reason jedhu mitiire. Akkam yaada kanarratti wal fakkaatan natti fakkaata. Maali jechamoota kana akka walii galtee wucaalee ni jijjiiru jettee sodaatte moo? History kanarratti abidda taasifta jedhu. Maal gochuu danda'ama jetteeti? Waanumatti na qo'achiiste. Maalidha maal gochuu keeti? Maaliin godhe? Akka isheen dhiifama siif gochuu karaa kanaan barbaadda? Akka tasaa gara gubbaatti wal arginu. Kanumadha. Akka tasaa wal argitu. Achi akka tasaa waliin kolfuu eegaltan. Hiree arginaan harka kee harkaa butatte. Jirra maal jechaa jirta? Maaliif wal dhungachaa waliin galle? Ahaa jirra. Silayyuu sitti aarteetti. Akka isheen garaa siif laaftu gochuu dhiiste waan miira ishee jeequ goota? Ana akkasitti yaadne bari. Amma waan biraatti fakkaachuu danda'a laata? Maaliin godhe? Na tuffachiiste. Maalan si godhe? Qofaa koo ta'uun barbaada obboleessa koo. Wanti kun irraan deddeebine? Maaltu? Qofaa ta'uun kee kaa? Yeroo muraasa qofaa gaafan tasgabbaa'ee bakka dura turetti nan deebi'a. Garuu waan tokko amanuu hin dandeenye. Maalidha? Obboleettiin koo waan na dhoksitu tokko qabdi jedhee kaa. Akkas miti obboleessa koo. Yeroo xiqqoo qofaa naaf kenni maaloo nu godhu. Balleessaa kee miti. Inni kun balleessaa kooti. Akkas hin jedhin maaloo. Hireen koo aduutu sitti gaddee miti. Akka obboleessaa ta'e si guddisee malee akka hiriyaa ta'e sitti dhiyaadhee hin beeku. Obboleessa ma wanti hundumtuu ni dhokfama miti. Kanaaf iyyuu kun balleessaa kee miti.
gammee waliin wallolleetina. Free. Akkam? Jirtaa? Maali maal taate? Akkamtu waan jettaa? Humaan taanii jira karaa koo duraa ture. Tole nan gora garuu maaliif waan taate natti himtu? Waayyuun taane siin jedhe turi na dura. Tole ani kanan si barbaade gammee fiirii akka walitti araarsinuufi. Lakki sana gonkumaa gochuu hin danda'u. Natti dheekkama jettee sodaatte miti. Yeroo kanatti jaallachuu yoo dandeesse namni akka kuu gammadu hin jiru. Ani baratoon hin jaallatiin kanan jiraadheef ati obboleettiin koo akka jaallattuufi. Yeroo kanatti jaallachuu hin qabdu kan jedhu dhimma of danda'e kan biraati. Garuu obboleettiin koo amma mogeetti akka taatee fi barnoota isheetti qaxalee akka ishiin taate bareechee hin beeka. maal taate gam? Omaan taane urjii. Machoftee tabar. Kan namacheessi alkoolii miti bar. Jaalala hireeti. Jaalala hiree? Jaalala hiree jechuun. Suuta jedhe. Maalumaafuu amma gara mana koo wajjin deemu. Akkas taatee maatiin keessi arguu hin qabu. Omaan taane barsiistuu urjii. Barsiistuu urjii? Jija chokooti. Na sobeera bara obboleessa koo. Namni tokko yeroo inni si sobu maaliif na sobe jettee beekuu qabda. Sobni sobuu mala dhiifama hin barbaachisu. Dhugaa keeti.
Anamman beekutti garuu gammeen si sobuu barbaade osoo hin taane si dhabuurra jedheeti kan inni si sobeef. Dabalatamuu nama barnootaan jaallanneef dadhabaa ta'edha. Namni hundumtuu barnootatti qaxalee ta'uudhaaf hin dhalanne. Akkuma barnoonni gammee biratti waan biraa ta'ee si biratti immoo gatii guddaa qabu jechuudha. Wanti kan biraan kan inni qabu kanatti immoo hin qabne waan ittiin si caalu kan biraa akka qabu garuu yaaddee beektaa? Isallee qaba. Hello Milki. Amma ariitiidhaan waan tokko naaf goota. Amma. Tole. Kanaafuu maal godhinaan jettari? Gaaffii bareedaa. Wanti ijoon soba isaa xiqqoon alatti eenyummaa isaa jaallattee taasa jedhudha. Akkas taanaan obboleettiin koo qaxalee qofa osoo hin taane nama dhiifama namaaf gochuu dandeessu gara bal'eetti godhee akkan ishee guddise sirriitti beekti jechuudha. Kanaafuu ammuma dhiifama godhiifi keenyatti agarsiisi. Deebii isaa nan barbaada. Hello. Man? Yo? Amma man dhufu? Tole. Gamme. Xiqqoo boqodhu tolee amma man dhufa? Galatoomi urjii. Homaa miti gamme. Ciisii boqodhu leenca koo. Amma karaa hundumaatiin iyyuu harka koo keessa jirta. Giftii jedhama.
seera dhabummaa akkamii yoo ta'edha. Yeroo namni maal hojjetu? Nadhii jaalalaa yeroo waliin dhandhamaa jirutti. Maali? Kana hin gootu giiftii. Godheera. Hin ta'u. Ana giiftii dhabar. Nama waan jedhe gochuu danda'u. Ati nama salphoo fi gatii hin qabne waan taatiif gochuu dandeessa. Gammeen garuu kana taasumaa hin godhu. Egaa waan hundumaa suur-sagaleedhaan arguu fi dhaggeeffachuu waan barteef immoo siif waraabaan jira. Seexana wayii. Gugee koo. Akkuma suur-sagalee waraabee siif hin arga jedhe sanatti siif waraabaan jira. Garuu immoo akkasiin jedhatti guutummaadhaan guututti waadaa kee eeguu hin dandeenye. Siree qabanne osoo hin taane mana koo dhufeeti. Hin gootu. Hin ta'u. Bor yeroo wal arginu suur-sagalee siifan dabarsa. Amma yeroo keenya jalaan qisaasessi sirratti cufuufan jedhe. Giiftii. Hello. Kottu bareedaa ko. Amma addunyaa maal akka fakkaatu sitti agarsiisa.